Maal godhaa Samoosii? Nanu baraa'e. Dubbachaa kan jiru. Haay! Ji'a ja'a ta'uu noolu. Maaltu? Buruusta osoo nyaatu moo? Kan buruusti maa amata ja'a guute nyaadheen beekwani. Asii dirree. Hin ga'u? Ayyee. Asirree. Dhugan. Asii fuudha. Hojii guddanne malee garaa tokko keessa baane. Os sidhiisiti handaraa biraatu osoo taate qalabatii hidhuurra ruutii goggogaa nyaachuun hawayya. Waan hin taane sirra dalaguudhaaf dhiifama guddaa jaalalli xiyyaafte ta duraanii illee bakkuma san jirti. Tole galatoome kuni keeti. Itti kaadhu saayibatii. Balleessa dhiyyeeffa duran sitti balleessa qofa naa dhiisuun ka'een ga'a. Sin lamaaniifi. Ijoollee sunis deeman irra tokko isaaniitu mana keessa hin jiran manni nama dabbara. Eenyu seenaa? Adda hojiin nannee hojii. Dhaqee dhufe Mustafaa akkam olte dhufte? Dhufee akkam. Maakatti turte bakka dalagaa? Osuma karaa deemnu bar makiinaalee xiqqoo irraa inji jiru. Osuma karaa irra dhaabadhu xiqqoo saayiba kiyya tokko inni wal argeetti isuma bira dhaabadhee ture. Hin tureen isaa yoo waan galtee dalagaan deemne isaa himaa. Arra yeroodhaan hin galee jarrirree mana hin jiran waan ta'eef hoggasuman deebi'e. Mahammad hoome? Mahammad barrin ciisaara na fakkaatee hin ciisa gara na ciisaara. Haa waan mana jiru seene mana jiraayi. Maali silaa hojiin isaa maali ciisinsa kana malee halkan guyyaa sa'a 24 ribarra malee hojiin qabu inni mala. Bareeda kan yeroo tokko tokko ciisuunis qoricha jedhanii. Maarree ati hiriyaa isaati miti maaliif hojii ilaallee kodoonanii akkasii dhiira ta'e dhaqeen gaggaafadhee hojii isa seessisa yoanii garuu waan dubartii ta'ee foonan dhiiraa gaafadhee narraa hin dhaga'anii namni beekamu. Laala hin dalagu barinni nama hojiiti miti nama hojii fakkaataa akkana ilaaltu yaadu argitu. Inni riba sa'a 24 rafuu malee nama hojiiti miti. Meeshaa maqaa sanniin duraa dhiisi dhaqee kaasee deema. Wanni kiyya sun illee fidee achumaan waan amalaa sana. Ati yaadu. Sun eegu. Guyyuu kaattaadhaan biizii nama godha kun immoo namni hojii qabaseeru. Guyyumarraan kanarraa isa qabe natti fakkaata. Suusuma isaa ta'e namni buna fa'aa shaayii fa'aa waan adda addaa suusiin qaba. Isa kaartumarraa maali dhukkubni akkanaa hospitaala geessan malee hin taane isa. Fidee koo yaan ture isaa. Mee kanas ani sii tottolcha dhaqitoo Mahammad Kaasee dhufa. Tottolchi. Afachuu amma aanatu mo'achuu qaba. Waan karaa kiyya aanatu kennasi anumatu mo'achuu qaba. Waan karaa kiyya oolassan lakkoofsa guutumaan guutuutti gara kiyyaa ol fadha. Waggaa mo'atame yaada isaati ofii isaati kaartuma kana taphachuu jibbaami. Kun tokko lafachuu dimmirii afurii kana afur waliin kanneen kun gara kiyya ooluu qaban lakkoofsni wal fakkaatan duwwaan kunirree akkatti waliin godhee aanatu mo'achuu qaba. Fakkaatti kun gara kiyya oolaa gizee duraa ofii kiyyaa kan kenna. Kana sammiin amma fayyadamu. Dhuftanii? Dhufneerra fideera hayya. Haala gaariidhaan nan tolchee. Akkam olte? Nama gaafatnee Jirtaay? Maali sila kee hirriba nama gaafata kura amma ka'ee fuula digadhee maal jedha? sa'aatii 24 bara fitaa'aa taa'e gadi baafamannoo fi maal taphannaa? Amma namni mo'ate maal inni hojiin isaa namni mo'ate sun namni mo'ate amma fakkeenyaaf ani oola si mo'adhe oola fedhe kaballaa oola fedhe akkati mi'a kana gadi diigee hojjisiisa. Wannan barbaade sana irraa qalabadha. Adduraa akkasii immoo hin beekaa akkasillee taanaan rakkoon qabu. Sillamaan keessaa waan fedhen qalabadha. Waan isiniin jedhe san naa godhu qabda sillachuu. Ka'aafira kaabboo darraa keessatti godhan beekaa jiree. Laataan booda irraa hafee miti ani oola si mo'adhe. Kunamaanuma. Sillamaan keessaa wanna fedhe qalabadha. Tokko kaaboo darraa. Jira. Kursillee nyaanne baramne irraa Ta'urree amma hunduu keenyaa nyaanne amma. Meeshaan azzaftee wanni qulqulleessitee deemtaa tanaafira irra baatee kannis sirreessitee yoo keessa gadi. Aanatu kenna.
Anaan wanni jedhu. Dole. Jenni. Maal sirriitti fakkaatee? Eh. Akkam akkam tattee? Maal? Akka nuu kenni rakkoo qabu. Tole. Qaba kana hojii kenna. Akkana godhanii tachumarraa akkanatti dura anaaf kenna. Maanni? Sadii kam sirraa. Afurii. Tokko meeqa arganne tokko lama sadii afur dura ofii kiyyaaf godhu shashan tokko lama sadii afur shan Achirra kennamu gara kenna. asitti tokko lama sadii afur shan amma yaasaman Bakkee walitti kaa'u. Kaa'u deema dur. Isi ka. Anatu deema dur. Isi. ana deema Isi ka kennu warra akkamitti ta'u. illaa Ana fudhattee Akkami. Erga dura mudate. lakki sin deema ani deemuu hin danda'u. Tole ala deema. Meeqa? Afur. Afurii miti. Olirraa saamoodha. Kana waan xumurre ka xalabaan. Ani hin qabu jedha. Deeme kaayyoon qaban deeme. Nama gatte. Ana garan barra. Haa. Jedheen nyaata. Hai barraa. Afur nyaachuu qabda. Barraa asitti kana jimmirii. Edaa tunaafuu jimmiriidha. Ayyaa, ittiin baana. Illaa wallaa. Lamaa miti. Hin danda'amu lakkilaa. Tullaan lamaa miti. Jimmirii qabdi afurii nyaattatan. Achi dhiisi adii yaallatan. Yoona qabaadhe nan nyaadha. Yaad. Tole. Ammas meeqa? Afurii haafuu sagal. Sagal nyaadheen. Meeqa? Nyaatamtee amma taa'e. Amma nyaadhata? Nyaattu lama tun lama nyaadhe. Eenyu? Amma waan fedhe talabadhaa kiloo. Utan baay'ee qabu. Inni kan bakka kanarra tolirra hin danda'amu bakka hin taphadhoo didde. Kanaafuu waan sirraa talabadhee gootan. Kiloo kiyyatu baay'eedha. Ati deemtee balbala kana tumtee. Ani ilaaltee nama ala jiru qorattee dhufta. Kana tanaan hirnaaftu iyyaan waan biraan nama Ati waayyuu deemtee nama adda kana keessa nama. Lala asii dhungadha inni adeemu. Lakkii deemitoo laali kootu. Hayya. Gabaa barbaade kan hin godhe. Yaafina dhugatti singira hojii. Ana fila bitee deebi'a. Kanarraa tumaa fudhan. Hawaan biraa dalagaa akka La adda sana na dhugata. Yalla na dhugata. Gada. Na Ija nu gadu. Asumasi ija nu gadu. Amma na dhugata. Na dhugata tokko miti. Amma sirraa talabadde kumaa waanan talabee ni magoo. Tole ija nu gadu. Asii birree. Engkau. Aye. Asirree. Dhugat. Akka dhufee agurratu sababa isaatti na fuula kiyyoof dhugachiisa dhufee agurratu. Mustafaa! Kootu gurradhu. Laala akkatti si jala harcaasee deeme Mahammad. Guyyaa arraan booda akkanuma jettee kaartaa walitti guurtee dhuftee hin taphanne jedhi. Gurradhu toon deeme as. Gurri deeme. Koi, natti isinii himaa koi. Lato akkana isin tajaajila. Amma achi mallaqa malee tokkochi keessa nu qabattan. Laal, atis. Maallaqaan miti bilaa shawwii numa taphatu. Ilaali isin himaa. Koi maaltu si aarse yaala. Ati guyyuu kaartaadhuma kana kaartaadhu faayidaan qabdu dhaabaan taatu dagaleen taatu akka muka sintii tokko bakka bakka tajaajiltee kaartuma itti guyyuu kaartuma jirtu. Hojii amma achi kanas mallaqaan eegallaa iyyuu hojii haa ta'u. Amma kootu waan ta'eessitti hima. Ati aanaa obboleessa kiyyamti. Akka obboleessatti tollaan namti. Obboleessa numa. Amma dubartiin takka boomcaa takka irraa jaalalli qabe maal gooti? Ana obboleessa keessa akkamiin narraa qabamta taasisa? Daga waan namni sin jedhe reefu sirraa na qabe sin jedhe. Maal jedhe? Ammas gaaffiisi gaafa dhiyoo. Gaafiidha. Maal jette isaa? Dubartii takka mucaa tokko irraa jaalalli qabe jaalala ishee akkamitti ibsitii beeyi. Jaaladhattiin kabira dhayitee. Achumaanoo. Achi booda waan inni jedhu dhageeffatti kaaboote. Lafuma kaatee si jaaladha ittiin.
Yookaan akkasumatti egaa jaalatte maal gooti? Jaalalli tokkoffaa lakkoofsaan fudhattaa. Lakkoofsa maalii? Lakkoofsa sanii fudhattee telefoonaan dhimmoo irratti ergitaaf. Maalan ergaa? Si jaaladha onnee fa'aa ergitaaf ababa jaalalaa fa'aa ergitaaf. Akkamitti nani onnee kiyya baasee bilbilaan ergaati gawwaadha? Afaan barreessitaaf yookaan si jaaladhattee barreessitaaf deebii isaa waan ta'u ilaalta jechuudha. Onneen bilbila keessa jirti? Itti barreessitan onneen bilbila keessa teebaaf hin jiru. Jechi bareedaan onnee irraa dhufu onnee malaan jechi bareedaan si jaaladha jedhu kun onnee irraa dhufu waan ta'eef onnee. Malee onnee kiyya tana baasee bilbila irraan godhu jechuudha. Onnee ta'e bilbila irraan godhu. Jecha bareedaa onnee keessa waan namatti tolu waan isas ofitti harkisu. Yoo jetteen deebii isaa laalta. Yoo inni dide immoo kan isa qaamaan dhaqee deebii kiyya maan deebisinii qofa qaba. Oo amma fakkeenyaaf akkatti akkasaan godhan mana nama fagoo jiru miti. Oo nama ol bira jiraatan ta'e yoo. Hadhiyoo jettee isaa? Hadhiyoo kun kan immoo ati jaallata. Beektaa dhiyoo jedhee. Hadhiyoo jettee kaa? Dhiyoo manuma keessa jira. Mana kam? Manuma keenya keessa. Ana? Asa kaasuun kan dhiyoo jiru ana kan. Si malee namni biraa mana keessa hin jiru. Een turree ka biraa tokko mucaa saahiba kiyyaa ka obboleessa keenya kana Maamad Dheeraa. Ati akkamitti nama kana sa'aatii nama kana irraa tokkoffaa inni obboleessa keeti inni kun. Ati yoo maal kiyya? Obboleessa keeti ilaallu yeroo xiqqaa irraa kaasanii waliin guddatan siin jedhaa barisa kan yoo xiqqaa yoo harma si wajji harma isa hoosiftee bahi taate obboleessa keeti barin. Ati yoo kala sama dubbina irraa dhiisee amma ani ana sitti mi ati obboleessa kiyyamti inni obboleessa kiyyamti daa'ummaa irraa waliin guddannee mana tokko keessa jiraanna bakka malee obbolaawwan miti nu sadeen. Kanaafuu amma isan jaaladhe. Amma waan tokko naa goota akka asitti dhufe asirree guyyuu as dhuftee kaartaa maarree kana guurtee waan amala tiyyaa waan laphee tiyyaa maarree kana dhiistee ta'u isa fiddee dhuftee akkan jaaladhe itti himta. Ati na dhiiftee isa jaalattee maal jedheetti sii masilaamee ati akkamitti kanaatummaan itti madhu malee ani geessaan qaba. Itti himta maaliin dirqama si jaalachuu qaba ani odoon hin barbaadin jaaladhe malee barbaadeeti miti kanaafuu itti naa himtaa itti natu jaalalti falagoota waan taateef malee ani barbaadee ofii kiyyaa hin jaalanne. Kanaafuu amma jaalattee odoon ta'in dirqii keetiin dhaqxee naa gaafatta maaliif ani waan obboleetti teessan ta'e jechi koo oliin guddanne hiriyaa teessan waan ta'eef dhaqxee naa gaafatta oo inni didirree dirqiidhaan. Dammoo hoggaa oliin teenyu waan barbaade guutuu siifan godha naan jetta miti amma kanas hin jedhe dhaqxee naa gaafatte. Waan ati barbaadde guutuu siifan godha laal ati waan nama barbaadde tana takkatti malee siimeera malee tana takkatti malee. Ani tan waan barbaade tan naa himtu naa himi oo kan itti bayi tonna bira mana kanatti asin dhufin kotteen ta'e mana kiyyaa akka hin geenye oo kana naaf hin. Saa maaluma akkana guutuu gayatu dhufiitti nimatti achi deemte. Akkamitti himaa? Si jaaladha dhiinka. Inni beektamti amalli isaa hin bobboona. Ati gabaabduu tana ani dheeraadha dubartii dheertuu akkaanan barbaada. Maali onaa jedhe lapheen kiyya na caba booda lapheen kiyya immoo cabeetu achi lafa sirriittoo kufe namni kaasu hin jiru. Kanaafuu ofuma keetii yoo dhaqxee gaafatte yoo didirree dhuftee natti himta. Yoo inni didee yoo hin cabatteemi yoo nyaame bareeda kan namni kaasu hin jiru ala dhufee si kaasa. Ati akkamitti isa dheeraa kana filatte ati osoo gabaabaan kun jiru durumaayyuu bara. Ani barbaaditi miti maala godha maariyaama hundaaf deemi dheeraanii fi gabaabaan olumaa maa deema gabaabaan umaa oliin godhu. Hin gaafadha yoo dide sitti deebi'a kaa. Oo dide maal goone garuu oo dide dura. Yoo dide itti dhiifta kaa ittuma dhiiftaa yoo dide. Isa malee dhiirri hin jiru siin jedhanii. Anuu kun asuman taa'u. Itti hima ture. Fakkaata kun oduu morma dhaaniitu gadi gargarcha. Umaa waa takka hin xaamu qabu. Ana nan jaalattu naan jedhamuyyuu ani barbaade ani akka yaada kiyyaa inumaa ijoolluma tana argaa isaaniif fedhu dhiirumaa argaa isaaniif fedhu odoon hin barbaadin jaaladhe mee amma waan naa fidee dhufu ni eeggadha. Musa! Masih jadi. Tai sitti batai. Ada rena jalan di sini jadi. Asna dong buat tebar.
يوم وقتها ارتكب النساء طلبني را طلبني عدى كان الري بوقو كره يسري كانوا من دوا سلونغتي ايه هذا اسمه سيالة تسيمتي درمان يوان سلونغتي ايه يديني سنجالة ما بوتشي رام ما سنجال اتمت أما اتين الرفارة يبر مالف سادي دم يفر الربان كوسين جنة دم كاسي تون اتمي دم بشان تنك أما سنو من راكانين بين مم جمنا بشاني يو من أنك بومي يلا اتمي بشان ليت نكيت دهل كاسو مكاسمه فرمانو ولا جدي جدا ما الفكات أكون وما واتكن طعم الرفين أنجل الدبينا في ده دبيني صار رفين أنجلا أني ودوكي سباسني أما ديمين أجيف دمي أسمع تاو تصنع أرجلو دوكات إبغان أجيف أسمع تاين دواي جودا جاي كودي أنت تسألني أتنا بيه كودي ها مصطفى كاتي مالك قدي ما توما ما مالك نجالتك كاميريو نجالتي إيه تمشي جالتي أنا ما أدري ترى ما لا ربع تمام أنا كيسات تمس أقبلت إني يروتك راولين جدا ندانا أي فوزيامو إيه جالتي cuma duranu nu jaalati ka kobbaleeti jaalala biraa fidde adda biraa fidde jaalalli tokko biyyummaa saniimti mee manna dhaabbiftee laaltu ati kana dhungu taa'una dhoorgite mee sinu sukar in laaltu isaa ijaan qabdu ati waya ana duraaniitiin tokko mee laal awati marata kam maal ati ngu kam durani daba marate jammara daree birri barraa kaata sanii margu diddeeti sana la kujara ati ribumaa fuumamtee iyyuu marafetti waan akka Ada emang ya siruga guddate as geete tana jaalate yoo jettu isinu kasile geeni waa fokkataara ana karban maal goota inni mala arbaachis dhagee itti makalaasati imaraaf maalitti himta daa'imummaa kennarra waliin guddanne walirraan deemu jettee mire kanuma itti maka deemete waan dama مصطفى افتهم مع السجن اتميرا اتميرا مع السجن وامرا اتميرا ما لي اتميرا وامرا inni tole jedheera waamar baay'ee gammade iyyiin sana kenne isa iyyiin sana kenne inni yeroo xiqqoo jechuun fagoo deemuu irra tama akkana tana dhiyaatu tanatu naa wayya jedheetuma gammadaa jira laa qalladda qalbii dhuguma jedhe yaa rabbi ani baay'ee gammadhee itti mure Raamatti nimi nama yeroo daftee amantii tana yoo timtiin qaaneffatee isin fedhudha maaliif ittiin tamma himataa oom itti mare boodana siima yeroo ittiin tu guyyaan itti musitu naa hima nasiima tole Aku mencari mana kana tu nenda bi akhirnya kakak boleh tidur boleh ngud dan guyang tu lah kan nama ada dia sini nama orang tu oh wayin mami ofti kana bi lakka oromone gara warana ko hadida jetti Muhammad maal nyaatte isaa maal nyaataa nama waasee fide fakkaataa isaa kam mee maal waa namne maal maal nyaataa Ayo itu, burusi ada orang nyata ya, burusi nado. Eenyu si fide Nama lah. nama
Ini fidak Fozia way fidii fidiru. Fozia fidii. رف وده الحمد لله. رف 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 ورستي مصطفى ما سنوار بك وجيت ترى ما كنت سوري ما عرفوا دي إنما نسينا أتيو ما قلت فوزي أسا ما لا تمو ما كنت ما جيو ده من جد ما يلا انتري انتري gara kana dukwa mali mal tate mama burusti to kuna kenya ko ko ni fude lembe ko zanu lo dara kenne nama tikenne be no burusti na fudu jibade lo tijara isa darbaro fude nyaade gara dukku sujira ko burusti mai tani je me ka guti ta kamana kana kesa burusti renyaade be bako jiti renyaade be kuti kita nurgwa ta kamani kesa isa tiyata inurga wande urguma sa renurada esre marte hey esre mar burusti urgefachu burusti na ka urga ka miti kai vidda wadda me mitu hadda wata urga mafoni mata karati na garya makam akam habutta na sinje do nya kana wani garana ku saru mal ta ku burusti garana ku sare getet ta wari demetan lala salbadde salbadana kana wono isinin ge sine ga mo enu ke sa burusti enu ke sa burusti sai riban kane kana enu ke sa anu kan uri gedde ma wono burusti na kan namna ge burusti enu mana ke sa ge sarafu kana kai isinin ge sine salbadde kala sana daga jinni fi yakasi bay mani ma burusti udahar مرات ترى أرمى ما تسفيني ما دفتر كم دفتي ما قيونا دفعتي ولا تقولوا دي في ماله أما سمعنا ويا سريع كنا جيسير ترفتين بيه مام أودون إيستون أنغارات تجارو أما جيه سديمو جافر أكن هاي جيه جاو تامنو لوي مالتو بروسة سونيا دمو تام بروستي ما أنا تجاوبو تنگا دبي واني أما بروستي متيتي مصطفى ستربيت البيت استمي متي مال akkanani si jaaladhu iyaadata yeroo nan siin gadhu sanirre akka nama dhageenyeen ta'inani wanni akkanaa kun natti hin tolu amma dafitoon namni biraatirree karaa hoggaan deemu hojii hoggaan deemu na rakkisaa jira waan ta'eef inoo harka xiyyatanaa irratti qalamatii hidhitoon na fuudhe. Anaaf bara obboleeyyanii fayyaa qabdati obboleeyyan akka wajjin guddanne akka waan hundayyuu wajjin guddanne barnuti akkamti asi fuudha. Wajjin guddanne malee garaa tokko keessa baane. Us sidiisiti andalaa biraatu sotaate. Kalabati hidura ruutii gogogaa nyaachuun hawaaja. Waan kala daali nusee taasisa. Dhugaas tumaa jiraateera. Baaragee. Waan akkanaa kaafin ka'ii deemasi. Ka'ii lammas mana kanatti hin deebiin. Gowwaa. Hadda sih gamte gorta mali burusti siara bite bozya mabut burusti siara adume mal ko na tume ennu Muhammad na tume na fudi jennan na fudi kubela na kai jemi ka gudu jalala kiya Mustafa sitai mudetti madde na fudi jennan na sit garam de meram begun gadi bai mehe bakka inni jiru dhaqee laal waan inni sogodhee deebu asuman na eegate natu beeka waan isa godhu haya kamitti tuman saalamni kun Muhammad maalaw mana yeroo meeqa ganni akkamitti dhuftee adda siraa Abboleessi kiyya yaa Mustafaa keenya mucayyoo san ofirraa dadhabeetiin dhufee bar mijeega sani kaasana ta'ullaa keenya sana fuusiyaa maaliif yaa obboleessi kiyya qalabatii naadiri awwal maraatti na fakkaatu mucayyoon marattee eeguu akka maraate maal immoo har'a maal taate waan ati gattee kaasuu edana waan ati gattee akka bimela deema maal ati jooniyaan yoo turatti simarraan bareedu kundoon jechuudha reetu akkas jechuun guyyaa miti kun maa uffata ana walumaa argina irraa deema dhugaa keetti uffanni fedhannaa bira kennan oluma deema ima nanaa tula sirraa bareedee jira beekamaadha
Maal irraa akkanatti gadi dibattu? Hadha meeshaati. Gatte kaasuu edda kaamee anillee dirii mokkoradheeti. Akkasi? Akkas saanas yaa baasu. Rafe xiima rafe. Anoo hima rafa booda mana garasiisaan deemee ofirraa ta'a. Amma xiqqoo asitti hafuura fudha. Fosi. Hadda bar manattu sin argu edhee dhufe akkamiin manu marta? Manumaan jira. Maaliin kun? Kuni takku umrii kiyyarraa nama tokkoof hin kennine. Kana isa tolchee fi ana malee nam tokko hin argine isin duratti. Anis umrii kiyyarraa yeroo duraatiif namaaf fidaa. Galatoom garuu baay'een aareetu jira kana waan naaf iddeef gammade Mahammad waan na aarsee faariin nageessaan baane ati kenna naaf innaan garuu hedduu gammade. Ayyaa maal kana qofa Foosi? Natteerumta. Baaragi. Waan akkanaa gaafin ka'ii deemasi. Ka'ii ba'i. Lammaan mana kanatti hin deebiin. Bowwa. Eeyyeen. Mee amma bakka bashannanaa deemna uffata godhu hayaanu. Ani ba'u feene bar. Bakka atakku namni dhageessi keessaadha bakka iddoo bashannanaa. Tole. Ka'e. Fudhadhu. Fudhu rakkoon qabu fudhulee. Alhamdulillah buusee alhamdulillah rabbil aalamiin. Onni nama dhaatti. Jara lamaan adda baase jiru baranna garuma kiyya. Taleessiise sammuu tiyyas. So akkuma isiin jetteetti mee fi yoo ta'e ankasaaree agirra ta'a ammoo jara lamaan adda baasee yoo fi itti kaadhe maal ani dhiyoota keessan qabu tura xiqqeenna waliin guddanii ani gara masaraa kiyyaatiif gara waan bu'aa kiyyaa deemuu qaba waan akkana taanaan kaafunoo isa irraarii ofii fudhe bukkeessi itti rareera abbaa isaa. Maal jedhaa jirta? Dhuftee Fosi? Kootti hin baane. Almost itti balleessisaa mucayyoo sana. Moo akkam ta'uu danda'eeyyuu? Gandeemu hojii hoggaan deemu na rakkisaa jira waan ta'eef inni harka xiyyeetonaa irratti qalamatii hidhitoon na fuudhe. Akkam ta'uu danda'a? Gaafa duraa hoo gaafa kaartaa taphan akkam na gosa? Asee dirree. Hin ga'u? Ayyee. Kanaafuu mucayyoo sana bira dhaqeeti kennaa kanuma fidee fi dhaquu qaba. Waan biraan jiru kanuma fidaaf. Kanuma fidaaf. Wanti inni reefe waan ati gattee kaasuu jedhanaan jedhu kanaa jedha. Wali beenee jira. Inni kootii kototaamii sanitti uffisee miti. Fidee fi dhaquu qaba. Akkam Fosi iddoo bareedaa keessa kan takku nama geessine barsiin ture. Baay'ee bareedaadha namatti tola galatu. Namatti maal galatan qabu barsiin rakkoon qabu. Amma ati xiqqoo itti jira amma makayyaa baay'ee gad waan xiqqoo fidee deebi'a sii galee. Tole. Makana deebi'an turu hin dabbarame yaa. Tole. Yalla Fosi. Seenaa.
Seenaa. Hojii. Akkamiin egaa keeti? Maammin. Anaafi. Eessi bee? Na jaalatte jechuudha. Sitti tole? Sirriitti jaaladhaaf. Anis sin jaaladha bar. Taa'u? Taa'i. Bareedduu naaf fidde kan. Anis sin jaaladha bar. Beektaa heerumurree onneen akkasumatti siif teessee jirtu. Nan heerume. Kuni keessaati? Ka'ee nuti kun? Mustafaa. Mustafaa? Akkamitti akkana ta'uu danda'a ofirraa baasi? Lakki. Ofirraa baasi. Ofirraa baasi. Maaliif? Anas si jaalladha. Anas si jaalladha. Jaalladha maal? Si jaalladha. Si jaalladha ofirraa baasi. Inni edaa yoo duraatu anas si jaalladha jedheetiin guyyaa tokko dhufeetiin Fooziyaan na jaallatti jette. Ati si jaallattaa? Ani sin jaalladha. Maaliif akkas jedhee guyyaa tokko dhufee maal jettee Mustafaatti hin ta'e itti naayim jettee ni turte? Itti naayim nan jaalladhan jedheen. Naanni soba kun hiraal deebi'uu fi qaba kana kennuu fi qaba. Taa'imee akkamitti kophee illaa eeyyamtaaf ati waan feetillee yoo taate yoo akkamitti eeyyamtaaf? Ani si taareetan guyyaa sanatti si fuudhinaan jettee waan na tumteef kanaafan aariidhaan guyyuma san dhufee na gaafatee isatti yeroo. Kanaafuu ani sirrii si jaalladha. Ani irree si jaalladha. Watu jira watu, iwatu jira watu, watu jira watu, iwatu jira watu. Maal godhaatti Foozii? Nanu badaayi. Dhungachaa jira. Nama nan jaalanne nasu jaalate. Cubbuu an dura sirra dalageetu narra dalagame. Dhugaa balleessaa ka qabu ammoo ana. Ati waan hunda keessan beektu ture. Garuu ammas ati saahiba kiyya ta'uudhaaf ana ammoo waan hin taane sirra dalaguudhaaf dhiifama guddaa jaalalli xiyyaafte ta duraaniillee bakkuma san jirti. Tole galatoome kuni keeti. Itti kaadhu saahiba kiyya. Balleessa kiyya ka duran sitti balleesse qofa naa dhiisuun ka'een ga'a. Sin lamaaniifi.